آية سينا سلاك في فدني إفراه نركني ملي أنقيتي أني جتيني جارتين ما دي شيخة جال لخيتين كبيو دفتين لها تويو ينكبو يا هريا أجيني أكسي ديبس أكسي ولي ديبس نمني والجالتي جارتني جال ليتون توليب خنني ولي رافضتني ولي خنن سن أكا دولاراتي ولي بشرفو جامع خنني فدچو akasi hundaaf bagana gaan dhuftan isin jenna ilmaan oromoodha warreen qabsoo nam tokko gootanis bagana gaan dhuftanii warreen qabsoo sabaa qabsoo waloodha godhaa jirtanis bagana gaan dhuftan isin jenna asirratti waan tokko tokkotu jira wanni jira warri amaaraa namootan isaanii warreen social media irraa qabsaawaa ture oromoo irratti labsa jibbaadhaa waan adda addaa babbanaa ture hunda kara biyyaa ol galfatee jira gartanii jirtan isin hundinuu hattan warreen kan akka Makonin namicha jaamu Hajawaara jeesuudhaaf Ameerikaa san keessatti shuguxiidhaan barbaadaa turellee biyya ol galfatanii jiran gartanii oromoon asirratti maal yaaddiidha gaafasiis oromoon fiiguu malee waa takka keessa hin turre gartani jawaaris fiiguu malee waa takka keessa hin turre jechuudha gartani ammoo asirratti dogoggora oromoon ni qabdi yas ni qabdan dogoggora isin qabdan yaa saba dhagaa akka namichi qocaan sun baanu yaa saba dogoggorri isin nuti akka oromoodhaatitti qabnu qabsoo nam tokkotti hin deebisina qabsoon isin godhaa jirtan hiriirri isin bahaa jirtan hiriira jawaari hiriira oromoodhaatii miti zaahir isinitti himna beekaa gartani qabsoo nam tokko godhuu isaa social media qabsoo jawaaritti hin deebisina qabsoo oromoodhaa gootanii oromoodhaaf sagalee taatanii ambaqlaa waadha zaahiriin isinitti hima waan jiraati isinitti himna waan isin godhaa jirtan isinitti himna ispeeshaalii keessattuu hawaasa keenya lama Harargee fi Arsiin wanni isin godhaa jirtan waan fokkisaa qabsoo oromoo miliyoona meeqaati isin nam tokkotti deebisanii nama tokkoof sagalee taa'aa jirtan mana hidhaa san keessatti jawaar qofaatiitu hidhaa jira oromoo meeqa ajjeefamaa jirtu oromoo meeqa qalamaa jirtu oromoo meeqa fannifamaa jirtu how you think sabo yaadaaka maalo hayyo dhugaa jirtu isinitti himni maaltu gaaja an dirqama gattaa'ee kajiba keessan kana fudhadhee kajiba keessanii wajji isinii wajji faarsuudhaan qaba barbo isinuma kanaatiitu kunoo Ameerikaa fi Kanadaadhaa fi kunoo Jarman kanaayis way silaa biyyi abbichuun du'uu baatee jechaa jirtan abdii xayyii waaqoo bineensi agiin ka afaaniin dubbachuun ben ani warsilaa dubbachuu du'a isaa illee hin fedhu jaa yakhrab beeta buk yaa min alqahba agi rabbi duraanuu beekeeti afaan si hidheeti cuma kanaatiitu amma jawaariitiitu hidhaa jira jawaariitiitu rakkoo keessa jiraa jee asirraanuu booya abdii xayyii waaqoo deemaa laala waan inni haasa'u lakkaa isiniin kun joolleen teenya joolleen keessattuu diyaaspooraa fi jettu warreen biyya faranjii biyya rakkattuu tana keessa jirtan lakkaa isiniin kun waa Jawaar maamma kanaas baasuu keessaa isin qabdaniiti Jawaaruma kanaahu Abiyyi irratti irraanfattan lakkaa Abiyyi mana hidhaa keessatti isinii Abiyyi bar isinitti himne jira bar Abiyyi sabboonaa eenyuti beektani Abiyyi sabboonaa nafxanyaadhaati keessattuu warri biyya Jarman keessa jirtu yakhrabee dhabuuf yaa warra sadaqaa nyaatan dhagaa warra gabbaatanii akka ilmoo namaatitti hojjettanii jiraachuu hin beekne dhageessanii amma abdii xayyii waaqoo bineensi agiin afaan hidhaadhaa suni laastikni sun gabbee ani silaa afaan saasan keessa gitaara dhoon yaa akhi laastikni akkasii sun gabbee amma ani du'a biyyi hin jaaladhu jaa duuba maal abbaa keetii jaalatta namni tokko jabaa kee bar fuudhee mana hidhaa san keessatti ol darbinaan si jeesatti dhiyaate si gale Jawaar fedhu haa balleessu fedhu haa dhiisu shiftaa fi ganta keessa kaayatan malee shabaka itti hidhanii akka leencaatitti ol hin darban si gale Abiyyi Jawaar fuudheeti shabaka keessatti ol darbe mana hidhaa jechuudha
akka isin hafuura hin baasne isin taasise diina du'e hunda lafarraa isinitti kaaseeti mataa irratti isin baase isin ijoolleen teenya warri silaa arsiidhatti lakkaa'amte yookaan baaletti lakkaa'amtan duudaan dhamaayyuun tuni kara deemtan hin beektan kotte duudaadha isin waan faarsitan hin beektan waan irraa haasoftan hin beektan ummata cuma asii hogguta akka Johar nu haa bahu jettan asii hogguta akka du'aa biyyiin feenu jettan ummata duudaa wama isin taatan wallaalle wama isin taatan wallaalle dhugaa rabbi jo keessattu ummatuma keenya hawaasa keenya ka arsiitii fi kabaale kana wama isaan taanii wallaalle abiyyiin akka du'u hin feenuu jettan Johar akka nu bahu feenaa jettan ummata duudaa bar harargeen daran keessattu harargee fi arsiin ummanni dhama'aa kuni Johar tokkicha malee Oromoon miliyoonni meeqa laata hayyuun qabduu hi sabboonaa hin qabduu hi wanni ja'amaan wal nama gaafachiisa yaanaas hiriirri isaan bahaa jiran laayiviin isaan oofaa jiran laayiviin isaan seenaa jiran uffanni isaan feesbuuk irratti piroofaayilli isaan jijjiirachaa jiran Johar qofa Johar akka raachaatitti bishaan keessa iyyu isa malee kabiraa hin jiru gartani boo hidha keessani Oromoon hayyuu hedduudha qabaati beekaa hedduudha qabaati asbaasaa deemaati asbaasaa iyyaan oolina arsiigaa argi laal laayiviirraa iyyaan oolina hiriiraas bahaa hin oolina hiriirri isin bahaa jirtan nuti isin beena nuti ani akka nam tokkootitti isiniin beeka silaarra Johar hin jirre isin hiriiraa hin baatan silaarra Johar mana hidhaasan keessa hin jirre isin ni gaduu hin baatan naatiitu isinitti himaati takkittiin ta'e gabbaatee alatti gadi hin fincaatu diina duratti wanni imma gabbaatee duutuufis miidiyaa OMN irratti haa nu maxxansanidha haa beekamnudha malee waan biraatiif miti let me tell you the truth sigalee kanaaf warreen waan dubbattan hin beekne waan dhiistan hin beekne nafxanyaan dhugaa jirtu hojjechaa jirti nafxanyatti hinaaftaniiti namni hinaafu tokko waan takko goruudha qaba ani akka baqlaawaatti niin hinaafa yas eegaan hinaafeeku waan hin godhu san goruudhaan qaba jechuudha biyya faranjii wanni niin dhufeef taa'ee akka keessanii sadaqaa nyaachuuf odoo hin ta'in if jijjiiruudhaaf sigalee abdii xayyib waaqoo wasaqni afaan laastikaa du'a abiyyi hin fedhuu je duba maal abbaa keetiiti ati Johar mana hidhaati haa boyetta amma ummanni keenya ka arsiitii fi kabaade kun ummata dhamaadha hoggaan hin jedhu waan qabatan hin beekan waan dhiisan hin beekan ummata dhamaa harargee fi arsii ummata dhamaa waan irraa haasa'u hin beekan yaa ummata dhamaa qabsoon isin godhaa jirtan qabsoo nam tokkooti hiriirri isin bahaa jirtan hiriira nam tokkooti Johar qofaati nuti Oromoon miliyoona 56 hayyuun qabdanii taasbaasa nama qawwetti namanne nutti hin faarsina khalaas we don't need Johar bar jechuudha ture Johar gaafa gilboot gaafa Birhaanuu faadhaa wajjin Birhaanuu Naggaa faadhaa wajjin wal gahe viidiyoo isaa isin maxxanseetiin jiraati isin afaan Ingiliffaa hin beekaniiti oh he is our hero jechuu malee hin beektan yes jechuu malee hin beektan maal jedhe sabboonummaa Oromoodha wayyaanee ittiin cabsuudhaaf malee Itoophiyaa ittiin cabsuudhaaf miti jedhe so he is so extremist Ethiopia akasi dubbiin sigalee nafxanyaadha inni Johar mataan isaatu nafxanyaa guddicha isin asuma irraa tattaa'ati oo hayyuu keenya oo goota keenya gootni kee kan qawwatti namanne Johar nama gurdii uffatee deemuuti naasitti baate taakkoo labsoon mi'annoo nama taakkoo uffatee qaccuqaa jechaa deemu maasikaa baan kaa'etee sigalee nama dhaaba adda dhaabni adda bilisummaa Oromoo haa hiikkatu jee gaara keessa isaa fi Baqqalee Garbaadhaa deddeemaa turan jaalmaaroodha teegaa kaija dhiigaa akkanumatti nyaara isaa sanitti ol qabee bara achiin kuchiisee isaan lameen sigalee nama walloo dhaqee walloo haa hiikkatu jee hiikkachiisuudhaan deemee Johar akkasii bara
Aboo atuu hidhadhu jaaneeti billa watti hidhan jechuudha. Sii galee namni waa takka illee harkaan qabne afaaniin iyyuun faayidaa takka hin qabu. Namni nama ibduubaa qabaachuudha qaba. Namni ibduubaa qabu sun nama hidhannoo qabuu haja'u nama barbaachisa jechuudha. Amma as yeyyiin faayidaa hin qabne gaafa duraatti isinitti himeetiin ture. Ijoollee teenya mataan na jarman uummata rakkattuu tana aboo hiriira hin bahinaa abichuudha jecha hiriira hin bahinaa isin warra waraqaa hin qabne warra roobaan jireetiidha warra mana nam shanii nam jaha mana tokko keessa galu guyyaa halkan rabbii kana waliin dhudhuufaa bulteeti wanni achi laayivii seenti kan asii qaamni isaaniitii fi manni isaanii kun dhuufuudha. Ummata akkanaa kanaatiiti ummata sanuu hoggaa hiriira illee bahu akkaataatti hiriira bahan hin beekne. Ummata muuziqaa banatee ijaa fiigaa deemu. Tigreen akkaataatti hiriira bahaa jirtu laala. Hiriira itti bahaa motortee laala. Ummata rakkataadha isiniiti. Tigreen hayyootan isii yaada kannitee sagalee irraa fuudhaa sagalee hayyootan isii san dhimma laalchisutti geessiteeti faranjii harka lafa jalaatiin hidhattee harkaa qabdi jechuudha. Faranjiin har'a Tigraay cinaa dhaabbanneetteeti waan adda addaatiin maatiriyaala adda addaatiin dhiibbaa meeqa Itoophiyaa irratti oofaa waan adda addaa goggodhaa jirti jechuudha. Sii galee Arsii fi Harargeen joora konotee hayyuun keenya konotee hayyuun kee harreedha hayyuun kee isinii fi isinis hattuudha. Hayyuu qawweetti dhamanne nuti hin barbaannu ree. Isin hoolayyeedha warreen piroofaayilii jijjiirachuu beeku. Keelloo jettan kutaa ummata cumaadha isin ummata faayidaa takka illee hin qabne ummata dhamaadha isin Arsumaa fi Harargee garee ummata loon yaa ummata kana silaa Oromoo keessaa achi baasan ummata hidhannootti hin beekne ummata laayivii boo isinii fi aktivistoonni keessan isin hundinuu uuma akka tokkooti bara loon piroofaayila jijjiiratee dumaduu deemu guddaan keessan ogoo piroofaayila jijjiiratee hoolayyiin xixiqqoon piroofaayila jijjiiratee deemsi ajala kana waan jijjiirattuuf hin beeku. Sigale ani baklaa waraadhi isin hin jaaba awwaan isin faarsitan kana ni isin faarsuusi nillee hin godhuusi baklaawaa takkaa piroofaayila namaa kaayatee deemu gartanii baklaawaa takkaa waan isin gootan kana godhatu gartanii iftahee nama deemu isin hoolayyii Jawaar qofa faarsaa deemu Oromoon hayyuu hedduu dhagabdi arra namichi Jawaariin ajjeese jedhu kunoo galee jira. Mana hidhaa san keessatti Jawaar raffisuudhaaf deema rasaasa mataa keessa dha'uudhaaf maal abbaa keessanii fitan isiniiti warra Jawaar mana hidhaa keessa jiru Abiyyi irratti dhiisee jechuudha. Kanaaf lakka isiniin kun akka Abiyyiin du'uu hin feene lakka Abiyyi Amaara seeta Abiyyi bara Amaaraa bara nafxanyaadhaa bara nafxanyaa bara. Namni silaa yeroo kana yeroo silaa rakkate namni maallaqa waliin baaseeti hidhatee hidhannoo wanni godha. OMN miidiyaa reefkaa kuni miidiyaa reefkaa yeroo akkanaa tana silaa Oromoo hotta dubbiin wanni nu baasaa hidhannoodhaati hottaa qophaawaadhaa jeeti maallaqa dafaa waliin baasaa jee maallaqa waliin guuree akka jaalmaroon itti gargaaramu akka Oromoon itti hidhattu irratti dalaga jechuudha. Garuu hin jirure jeneraalonni wayyaaneedhaa dhabamnaan OMN'nis rash jeekutee jira shut down ta'ee jira. Asii galtanii Arsii fi Harargeen isinii fi aktivistootni keessan piroofaayila jijjiiradhaa fi laata Jawaar keenya akkam ta'ee jira Jawaar yoomnuu baha Jawaar mana hidhaa keessa jira zalaalama lam bahuudhaaf hin ta'u. OPD Oromoon seenaa. OPD naftanyaadha. Sigare OPD naftanyaadha. Nama wallaggaa nama aangoo keessa jiru as baasanutti hin jiru wallagga keessa sabboonaa malee gantuun hin jiru goobanaan hin jiru. Sigare hin jiru. Namni mootummaan nama wallaggaa gartee aangoo firaatti kanneeti firaachisiisa kaanis achi fageessa. Arre kaan ammoo aangoodhaa uttiin kan nu firraachi fageesse jechuudha. Goobanaa hin qabarree uummanni. Sheeyyinya kuni uummata wal gurguratu shaqaxa.
ummata akkanaati jechuudha. Ammoo namichi Ameerikaa keessatti gurbaa kana ni kuchiisaa jee hiriira akkasitti bahamaa ture san keessatti Jawahar barbaadee bikka inni itti jiru dhaqe suni hangam takka akka Oromoon ummata dhabaa ummata faayidaa hin qabne ta'uu isaatiin nu agarsiisa. Keessattuu Ameerikaa biyya namni itti hidhatee akka leencaatitti deemuu danda'u keessatti jechuudha. Akka leencaatitti. Feetu qawwee laayisensiidhaan malee hidhattee deemataa irraa wanni shugutii. Feetu itti baafattee deemataa sii galee. Gurbaan sun gaafa san shugutiin isaa laayisensii hin qabu. Ka inni deemuun sun lamaati. Sii galee. Ka inni deemuun sun lama. Garuu namni keenya afaaniin iyyuu malee itti dhiyaachuu sodaate jechuudha. Arra isa saniitiitu biyya Ameerikaatii ol gale. Wanni Amaaraati aktiivistoota Amaaraati hundi isaanii biyyatti ol galanii jiran. Maalitti ol galanii maaliif ol galanii jaati itti yaada. Kun Amaaronni aktiivistoonni isaanii hundinuu biyyatti ol galee jira. Uummanni hojjateetii uummata isaa hidhachiisee gale. Yoo galaniis higgabbaachuu nama isaaniitiif hojjetan. Isin maal hojjettan isin eega hiriira bahuudha. Isin eega muuziqaa shiduudha. Isin eega footoo asii jijjiirachuudha. Footoo Jawaharii fi kana kalarra kaayachuu malee waa takka uummata faayidaa qabu miti isin. Bikka Arsii fi Harargeen jirtutti bilisummaan eegina. Gubaa gata. Bikka namni Jawahar asii eegutti bilisummaan hin jiru. Qabsoon tan nam tokko raatee jirti. Warri hiriira bahu hundi isii warri asii laayivii seenu hundi isaa beeranii fi ijoolleen wanniin hundi isii Jawahar malee kan isiin irraa dubbattu hin jiru. Hayyuun Jawaharii achi hedduu jira. Gaafa barattoonni Oromoodhaaf fannifamee kaan ajjeefamu Jawahar hafuura hin baasne. Hafuura takka hin baasne Jawahar naatiif isinitti hima. Kana aaduu isiniin qaanfattanii. Abiyyi maaliif du'aatti aartii wanni? Abiyyi maaliif du'aatti booti? Okay. Qabsoon ta Jawaharii miti. Qabsoon tan saba bal'aa Oromoodhaati. Nuti Jawaharii miti afaan Oromoodhaan barsiise kan qabsoon barsiise. Isin warreen Jawahariitii eeguma Jawahar dhufe Oromoo ta'uu keenyaa hubeeni eeguma Jawahar dhufe waa hundaa'uu warri jettan kun warra eega biyya irraa baatan TV biyya namaatti gartan. Isin warreen akkana jettan kun warra eega biyya teetii baate TV biyya namaatti garte. Moobaayilaan biyya teetitti agarte jechuudhaati. Sigalaami isin uummata akkasii jechuudha. Hayyoottan keenyaatiitu Oromoodha nuti sigale malee Jawahar bara 2014 keessa as bahee OMN irraa iyyuu eegale kanaa miti. No. Okay. Achi dura isin Amaara turtan jechuu bargaa eegasiifu achi dura isin naftanyaa turtanii jechuudha. Achi dura isin goobanaa turtan jechuu warreen akkana jettan kuni warreen bara 2014 keessa Oromaa hooni warra Jawahar isin Oromeese hooni Amaara turtan naftanyaa na baraatu bazaazaat abbaan keessa mililik turere gartani akkasii bara abbaan keessa Amaara ture sigale kanaaf nuti Oromoodha Jawahar Oromummaa nu barsiisne akka baklaawaadhaatitti baklaawaa Jawaharii miti ka Oromummaa isa wanni godhe barsiise. Abbaa kiyyaatiitu Oromoo, haadha kiyyaatiitu Oromoo, akaakuu kiyyaatiitu Oromoo. Sigale hayyoottan keenyaatiitu Oromoo, lafee kiyyaatiitu na Oromoo. Lafaaniin ani irraa dhufeetiitu lafa Oromoodhaati. Sigale Jawahar bar nama Oromoodhaan hidhadhaa jechuurra Oromoodhaan hiikkattaa jee Amaaraan hidhadhaa jechaa ture bara. Taata Amaaraa maddaraajjataan labbee nama jechaa ture barboonuti viidiyoo Jawahar takkatti harkaa qabnaa bara yookaan nuti gadhiisaa jettan. Mataa isin dhoowwu isin jenneeti malee mataa isin dhoowwu isin jenneeti malee Amaaraa maddaraajjataan labbatii ka Jawahar OMN irratti jechaa ture gadhiisuudhaan danda'a.
peejuma OMN kana keessa seenee achi keessa jira wanni hundinuu gadhiisuu dandeenya jechuudha. Dhugaa jirtu isinitti himneeti wal biraa deemna. Amaarraa mataa keessa isin ta'u fedhuu isaa Jawaar mana hidhaa keessa kuchisuun namtichi itti dhufee jiraatu. Isin hoolayyiidha. Nuti isiniin faarsinu. Ani baqlaawaadha. Dhugaa jirtuun isinitti hima. Nama Jawaar Oromeesee miti ani. Isin warra guyyaa keessaa Oromaa'e. Arsii Harargeen qabsoo Jawaaritti hin deebisina. Jawaarii miti kan Oromoo wanni godhaa jiru. Jawaar ka Oromoon akka isin lafarraa hin kaane Oromoo dhabamsiise. Akka Oromoon dhabama taatu kan godhe isa. Akka Oromoon illee hidhanne kan taasise isa. Qabsoo Oromoodhaa kan laamsheesse isa. Qabsoo Oromoo kan namichatti kanneen Oromoon daaraa taatu kan godhe isa. Sigari arra garuu nafxanyaan biyya isaanii keessa ol galtee jirti. Isin osuma ta'ati afuufa jechaasuma oola. Afuufa hoola jibarsin isin biyyallee jijjiirrattan sammuun teessaniin jijjiiramtu. Dhugaa Rabbii warreen amma Jawaar faarsoo honi biyya jijjiirradhu sammuun teen jijjiiramtu because woma tokko qofa faarsi taati. Jawaar qofa faarsi. Sigari Jawaar mana hidhaatii bahus sanuma inni maastikaa lamfatee jechuu beeka malee waa takka nama qawwee beekuu miti Jawaar. Sigari akkamitti biyya cabsanii viidiyoo jaarraa abbaa gadaati irraa ilaalaniiti malee pilaanni isaan fidan tokko hin jiru. Lafa tana hidhaa irraa hin bitatina pilaana jaarraa abbaa gadaati. Pilaanni OMN fide tokko hin jiru. Pilaanni Jawaar Maamma fide tokko hin jiru. Pilaanni aktivistoonni OMN irra jiran fidan tokko hin jiru. Qeeroon tarsiimoo viidiyoo yaada jaarraa abbaa gadaa lafa kaayanii wanni sun hundinuu taateen sun hundinuu sanii. Hayyuu waa hunda dura dubbatee kuuta. Garte jaarraan abbaa gadaa waa hunda ji'eeti saniini tooftaa saniin qeeroo waa hunda daaraa kutte waan hidhannoo hin qabneef waan san goote garuu hidhannoo hin qabdu hidhannoo akka hin hidhanne re'ettiin hin hidhatiin jetteen re'ettiidha Jawaarii hiikkadha jettee hiikkachiiste jechuudha. Sigari nama bar Jaal Daawud ibsaatitti Jaal Daawud hiikkadhuun siin jedhe namni bara abbaa isaatitti akkasitti ijamba baasuu bara sheemiidha bara abaarsa Daawud ibsaatiitu bara fuudhee hojiisee bara namni OPDO fuula duratti diina fuul duratti akkamitti Daawud ibsaadhaatitti ijaba baasa. Daawud ibsaa abbaa isaa akaakoo isaatii bara kabajamoo abbaa kiyya Daawud ibsaadhaa ji'eetti salaa kophaatti yaamee dhungatee mataa kana keessa dhungatee wanni Jawaar bar baalageedhaa bar Jawaar. Dhugaa Rabbii Jawaar afaan isaa jitu hallayyaa isa buuse. Kanaaf Jawaar jechaan oolina. Jawaar jechaan oolina. Jawaar fi isaatiif hallayyaaf fute. Hallayyaaf naqe. Warreen asirraa Abiyyi maaliif du'aa jettanii iyyitaniis baga du'ee. Baga alhamdulillah aboon gammadee yaa akhi. Nama keessan abbichuu keessan akkasitti ajjeesanii hogga sharaa keessatti sharaadhaan waliin maranii darban akkam. Sharaadhaan waliin maranii uffata isaatii waliin yaa akhi billa aliikum. Egaa sharaadhaan waliin maraniitu wanni godhan. Maan nambara ol darbita waan haatu nambara kee asirra si kaa'ee yaa rabbee dhabuu. Honi ana nama iftee deemu'an abbaa fedhe taanaan irraan deebu'an yoomuu kun ana. Abbichuu keessan carqiidhatti maraniiti sharaa roobaa kan sanuu kan namni roobaa fi kana irraa hidhatu sanitti maraniiti wanni godhan. Alhamdulillah dhiini Harargeedhaa deebi'ee jira. Harargee dhiini keessii deebi'ee jira. Dhiini Arsiidhaa deebi'ee jira. Dhiini obboleeyyan keenya kan Wallaggaa deebi'ee jira. Dhiini obboleeyyan kiyya kan Walloodhaa deebi'ee jira. Dhiini Shawaadhaa deebi'ee jira. Alhamdulillah
namni keessattuu nama Oromoodhaa zallame nama Oromoodhaa ajjeese khalaas harargeen takka kana itti toomaa akkana itti ersanuu na harkasii kana gootee toomaasitti arraabnaa yaawee la khalaas eega achi afaan kee kun si goggoge hundeen mukni isin hulaa duraa qabdanilleen isin irraa goggoyti safaata gaafa harargee dhaqee dhoomee bara sigal gaafa harargee dhaqee dhoomee inni abbittuun keessaa sigal anzaayirin isin itti mala ammaas Johar Farsi yoo itti hin faarsu Johar hin faarsu tanaan hin dhufina profaayila Johar isin kaa'edhaan akka keessanitti gurdiidhaa fi keelloodhaa fi balaaqalaa ittan tanan kaa'edha no iddasanii jaalmaaroo yoo jette ahla wasahlan dhiira qawweedhatti amanuu ni kaayyenna hideeggarraas cinaa dhaabbannaas garuu kan akka Johar jeebloo maastika afaan keessa kaayatee qacci waa'ee qaayechaa deemu kana no isin hiriirri isin bahaa jirtan qabsoon isin itti jirtan qabsoo Oromoo guutuudhaa odoo hin ta'in qabsoo Joharitti jirtan sigalee Johar waan Oromoodhaa ifiifuu asii facaasee baardaa dhaqee wanni jedhe nama akkasiiti jechuudha nuti nama Oromoodhaaf hojjetu nama Oromoo hin ganne nama Oromoo tana walitti qabee deemuun barbaanna nuti nama du'aa jiraa beeku nama fuudhee bikka isaa nama kaayee Oromoodhaan wal barsiisu feena nama ana malee je'eetuma akkamatti deemuun feenu nama tiyya malee je'ee akkamatti deemuun feenu sigalee namni akkasii sun faayidaa hin qabu Abiyyi fi Johar tokko sigalee abbichuun keessanis nama aadaa waa takka illee hin beeku arra kutee jiraati maal fiddan duuba deeggartoonni Abiyyi deeggartoota Abiyyi yookaan deeggartoota Johar isin lameeniititu arraan tan akka inni hin duune fedha namni bar inumaatu warri Abiyyi deeggaran akka wanni dhaatitti Abiyyi deeggaran isaan hayyee waan tokko deeggaran warri Johar deeggaran kunoo warri Johar deeggaru kuni maalirra dhaabbateeti Abiyyiin akka hin duune fedha ka jedhu kanaatiitu mataa keessana deddeemaa jira dhugumatti inni kuni Abiyyiin Oromoodha isiniif dhugumatti Oromoodha warreen akka Abiyyi du'uun feenu du'a isaa hin jaalannu hin hawwinuu fi maaliif namichi kun ilmaan wallaggaa obboleeyyan keenya kan wallaggaa xayyaaraan waggaa 2 guutuu ifaa irraa dhaamsee bishaan irraa dhaamsee haadhaa fi ilmoo ajjeesee kaan gudeedee kaan qabeenya isaanii saamee wanni haadha jaalmaaroo abbaa fi haadha walitti qabee mana hidhaa keessatti waliin darbinee boo ilmaan haadha nyaate akkamitti yaaddan boo isin warreen deeggartoota Johar warra ifin jettu hattuu hunda kolkole kolkolee gaafa rakkattee jaalmaaroo jettu eega asirratti teesseeti wanni geejiba siyaastii jechuudha kanaaf isin beeynaati hogga waa dabarsitan akka Oromoodhaatitti waa dabarsaa sagaleen isin Johar qofaaf asirraa sagalee taatan hin jiru Johar akka Oromoon hin kaane akka Oromoo cabtu kan taasise irraa tokko Itoophiyaan sun silaarraan tana har tokkotti achi deebiteeti Oromoo akka Oromoodhaatitti biyya san keessatti abbaa taatee abbaa lafaa taatee akkasitti deemti turte har'a garuu isin nafxanyaa biyyeen nyaattee gaggabdee daaraa taate hirriba irraa deemee nutti kaasee jechuu Johar barboo Johar nama doolaara tokkoon sobamee bara nama Abiyyi Ahmad bar doolaara tokkoon sobee bara Johar Mahmud sigale nama asii Ameerikaa dhaqee doolaara tokkoon sobee bidee bara sigale
arsii biyya namaa keessa teessanii uummata jireenya keessanuu jijjiiratanii ni to'asi hoolayyiin asirraa Jawaar jechaa oolchi. Jawaar qawweetti amanaa hin amanu. Nuti nama qawweetti namanne hin fedhu. Asirra teessanii arsii fi Harargeen hoolayyiidha isinii fi asirra teessanii isin beeynaati yoo laal sagalee taaneettan Oromoo guutuudhaaf sagalee ta'a. Oromoo guutuudhaaf hayyootan Oromootiif ta'a. Jawaar Maamad tokkicha maastikaa haancoo alanfatuuf sagalee ta'uu dhiisaa isin beeyna. Gaafa Oromoon taan gaafa hayyoonni kaan mana hidhaa keessatti hidhamanii dararaman hafuuran baastan cal jettan. Gaafa Jawaar ka'ee har'a guyyaa baallama isaatii guyyaa isaatiin dhihaate maal abbaa keetii guyyaan isaa dhiyaatu mallattaa mataanu maal fidda hidhattee lafaa qabdamoo hayyuudhaan lafaa qabdamoo maal lafarraa qabdaa iyyita maal qabda lafarraa mee wannummaan ati qabdu maali mee wannummaan isin qabdan natti hima OMN TV kashlabbootaati sigale beeran asirra Facebook irraa iyyitu Jawaar malee waa takka hoolayyiin Facebook irraa tetteessituuni Jawaar malee waa takka hin beektu yaa akhee nuti oromummaadhaas sabboonummaadhaas abbootii teenya irraa hidhaalle isin warreen bara 2014 Jawaar eega Jawaar dhufe nuti Oromoo ta'uu keenya barreettan kun ilmaan nafxanyaa turtan ilmaan mililik turtan isin goontaree raayas dhuftan barba uummanni kun akkana jaabar bari hin qaanfatanii bar nama meeqa dura tattaaneeti bar aktivistiin warrummaan sila aktivistoota keenya jee ibtirta wanni godhuun nuti eeguma Jawaar dhufe Oromoo ta'uu keenya barreeti nuti Jawaar amaara turte gaa duraan nafxanyaa na barkaa sababa bari hin qaanfatanii bar بونتي الحمد لله جنة جرا خلنا متجسنو رادو يا أخي الحمد لله أكارر جيت التنجان فيرو سونو أكارر جيت الحمد لله قافا ما مدامين دو إيه ما مدامين ورا بيسن ياتو Jawaar Maamad فيسبوك ساتيرا تاوتر فيسبوك ساتيرا تاي ماستيكا ألم فتشو ترانجو ألم فتي تاوت هفورة تكم باسني بو نما خيانا رادو إيه هفورة باسني Jawaar Maamad بلغون كون sigale gaafa wallagga akkasitti rasaasaan helikopterri wanni adda addaa irratti deemaa ture hafuuran baasne Jawaar maal abbaa keessanii asii ijjatan nutti aktivisti Oromoo jechuun bar nama Oromoodhaaf yaadee waa hunda wanni ta'u bar beekaati dantaa irratti wal dhaban isaa fi Abiyyiin Oromoodhaaf otoo hin ta'in dantaa irratti wal dhaban waan isaan irratti wal dhaban jiraa'ee fuudhee zabxiyaadhaan ol darbate jechuudha. Jaaboo habiibi maa jaaninoom jeen aakhira zamaan laa khalxati khalxa zamaan jeeni bara. Sii gala. Asirra teessee wanni bulgura sira Jawaar Maamad yaa akhi qaafadha. Jaalmaaroo cinaa dhaabbadha. Amma karaa gabaabaa isinitti himu jaalmaaroo cinaa dhaabbadha. warreen Jawaar mana hidhaatti irraa baafachuu feetanis namichi Makonin Ameerikaa irraa galee jira odoo dhufee mataa keessa hin dhooyne amaari waan jette irraa hin deebitu amaari waan jette irraa hin deebitu zaahir isinitti himna sigare ni ajjeesaa jechaa ture namichi sun Ameerikattis Ameerikaa irraa galee hunoo biyya jira amma biyya jira hunoo namichi maal fiddaan zaahirin isinitti himaati dafaati hidhachiisaa wal hidhachiisaa asirra OMN irra teessanii ni jina live irra teessanii ni jina maallaqa baasaa maallaqa OMN naa gargaaramu maaree naa gargaaramu jettu san maallaqa walitti baasiiti jaalmaaroo cinaadhaan dhaabbadhu sigare akkaataa itti waraana poolisii Oromiyaadhaa kana garagalchitee karaa qeeroodhaa karaa jaalmaaroodhaa achi deebistuu irratti hojjedhu qawween biyya keessa jirti wanni hundinuu biyya keessa jira sigale warra silaa dura tattaa'u san fuudhiiti kuchiisi achi booda uummanni kun keenya jechuudha sigale qeeroo teenya
warra sila kursi irra tattaa'usan nafxanyoota mataa keessa dho'inaan kalaas dhumatti amma gana biraanuu juulaatu amaarotiin tun mataa keessa dho'iti sila amma biraanuu juulaa kana oromoodha fudhannee sila achi deeffannamoo kam garuu booda nafxanyaa mataa keessa dho'iti jechuudha attaas falliga namne barbo ati hanqana nuu goote waan akkanaa nuu goote ati goota keenya itteeti illee qabachu mataa keessa dha'uu malee akkuma abiyya kana godhan jechuudha akkuma abiyyi hojiisanii callisin jalaa ja'an kana godhan jechuudha sigade ዋናዎቹን ጨርሰናል ቅርፊቶቹ ብቻ ናቸው የቀሩት ቅርፊቶቹ እነማን ናቸው እነ ጀዋር ናቸው አከዚህ በር ሲገሬ ኑቲ ዱራን ቆማጣ ዲዱ ብየ ቡልቹ ለት ይረየነ ቄንሳፊ ከነከነ እንደ ጉዲፈነ ቱሬ ገርቴሚ ነምኒጋ namni qomaata biyya keessaa qabu yookaan mana keessaa qabu qeensa guddifateeti ifooqa amma dubbiin tan qeensa bira kuttee jirti qomaatonni gaa kanuma akka hangaasaattii fi kanuma akka Mustafaa Jaarraattii fi kana silaawi isaan kanaatiitu biyya keessa jira isaan kanaatiitu biyyaan deemu jira inneeti qeensallee guddifannee kanumaanillee taatu kanattillee yennu gaa'umaata kallee waliin goonu jechumaafi amma garuu dubbiin taqeensa guddisuu bira kuttee jirti dubbiin humnatti garagaltee jirti wayyaaneen cabxee jirti yaa jamaa duraanuu ummanni je'ee jira nuti wayyaanee cabsinaan tabiroo hasharaa ja'an nuuf deeman garuu oromoon teenya hidhachuu dhiisteeti asii johan tokkicha eeti tokkicha yaa ki yoo rasaasaan dhawite achi kuchiisto malli taamatuuna yoo ummanni kun rasaasaan dhawne achi kuchiisan maal abbaa keessanii fiddan moo isinis akkuma mililiksanitti johar jechuudhaan addunyaa kanarraa dhabamuudhaa deemtan eega eenyu waaqo bayya keessaan ala abuk deembe arsii taatee fi baale taatee fi huxaa ijuudhaan beeta malee faayidaan qabdu huxaa dhamaa kun baqlaawaadha zaayir sittiima huxaa gazi nuft siigare malee ati profaayila kaayachuudha beeta malee dhugaa walitti himuun beetan isin arsii taate faa baale taate dhugaa walitti himuun beetan profaayila deemaati wal faarsa isin hit atta taattaqan dubbiin ta'anii wal faarsuudhaa miti jowaar kuyyo jechuudhaa miti zaayir sittiimnaati nuti nama eega jowaar dhufe oromoota heemiti nuti oromummaadhaas nuti jowaar nu barsiisni zaayir sittiimna kuni an yoomuu taanaan dhugaa sittiidhaan dhugaadhaan sittiim fasaam so dhugaa jirtu isinitti himeti wanni jaa arsiifaar argeen kijiba beetan isin kijiba ummata kijibaan wal faarsaa wal jala deemu sigari arsiin kijibaati aannan irratti ganneeti harargeenis kijibaati harka dhawaa saddeetaan labatan haxaawaa deemti ummata kanaati ba ummata kanaatiitu ammaan tana wahii nuu godhaa jennee waa irraa eeggan saboo tiitichairraa deema eeguun taati yaafi tiitichairraa saboo taati barboo silaa irraan tana oromoo naannoo takkaa silaa akka tokkotti silaa qaata bilisoomtee bara hanga wayyaa jaalmaaroodhaanii jiraachaa jira ifi ijoollee teenya tawalloo tanaan isaan kun waan hidhatanii jiraniifi hanqanumaahuu jiraachuu dandeenye malee silaa irraan tana isaan kun hin jiraanne khalaas namaan na bilbilee dhiifama namaatiitu natti bilbilee dhiifama sii galaami so wanni isin gootan sila arra walloo fi wallagga jiraachuu baatte wallahi tokko ol ba'ee Facebook irraan dubbatu isin hoolayyiin tunu walloo fi wallagga jiraannaan isaan hidhannoo saaniitiin arraan tana
جوار خينيا ما خينيا نوبه قبيتني مي أما كسنجرني يا جماعة أما جا أبي نحمد أفان ورمو بيخاميري جواريس من هيدا جراميري angora jira jenne jira biyyi hono amman tan lubbu ittisi wone jira ma deebisne jira okay fakki da biya amman tan abiyyi waan afaan oromoo beekuuf abiyyi jawaar nu baasii jechaa turtan amma gaa namni afaan keessan fedhu isaa beeku namaatu nafti bilbile sa'aatiitu geessaa gaafiidhaan isin gaafadha dhiifamaa waliin amma dammaqeedhaatitu qabatee jira Prime Minister haareen Itoophiyaadha dammaqeedha haareen Itoophiyaa dammaqee waan ta'eef amma afaan amaaraa ka isin jibbitanii amaarii ka isin hai so hai in beekanisa dhaabadhaa haawwanatti bilbilinaati fixannee baana jarana gaafi irraa maayyiitiin isin gaafadha warreen Jawaar nu haa bahu jettan Dammaqee Makonin Prime Minister Itoophiyaa haaree ammaan tana amma Dammaqee Makonin san akkamitti gaafattan Dammaqee keenya jettanii immoo Jawaar nu gadhiisi Dammaqee keenya jettanii immoo akkam jettanii gaafattan ka isinii ka amaara hin feeni amaaraa ka isin hin feene amaaraa ka isaan kana dhabamsiisuu qabnaa jaanii dhibbaan dhibbatti waan godhuudhaa deeman isinitti himaa jiranii okay mee akkamitti waa gaafattan gaafiidha tun gaafii ooleyyii Jawaar Maammadii iyyitu hidhannoo wallaaltee iyyitu hidhannoo dhiistee iyyitu dubbiin hiriiraa miti beekaa hiriira bira kurtee jirti akkam jettaniiti gaama gaafattan this is my question akkam jettaniiti Jawaar Maamman nu haa bahuu jettanii gaafattan gaafa abiyyi san afaan oromoo dubbataa hiriirallee bahaa Jawaar nu haa bahuu jechaa turtaniiti amma amaaraa biqiltoo qabateeti amaaraadhaaf deemtammoo afaan amaaraatiin gaafattammoo akkamitti gaafattan gaa hafuurri baasuun hin jiru gana abbaa fedhayyoo fuudhanii mana hidhaa keessatti ol darban takkittiin ta'e gana ol baateen iyyitu wanni si baasaa hidhannoo qofa nam tokko sirraa hinaan hafuura baasuun hin jiru wanni si baasaa hidhannoo ta'eetiin nama kee jiraa fi du'aa isaa mana hidhaa san keessaa baafachuu qofa yoo lubbuun jiraate mana hidhaa san keessaa isaa lubbuun jiru baafachuu du'aa isaa yoo kana ajjeesan ta'e reeffa isaa mana hidhaa san keessaa baafachuu wama lameen kana kadhachuun hafee jira jechuudha warri garuu kadhaa bare kuni kadhaachuu malee waa takkallee faayidaa hin qabdan jechuudha garuu isin bar amaara warraa illee hin deebitanii bar naftanyaata warraa illee hin deebitanii bar isin ummanni kanaaf ummanni piroofaayila malee faayidaa hin qabne kun naftanyaata warraa illee hin deebu zaahiriin isin tiimaan sigalee hooleyyii teessa warree silaa isin jala deemtanuu bar arkaa jira bar ani akka abiyyi du'uu gaadhu abiyyi bawa ilmaan oromoodhaa daaraa kuteemi ka hayyoottan oromoodhaa ka baale ilmaan baale lafarraa daaraa haqeemi ka ilmaan arsiidhaa daaraa kuteemi ka ilmaan harargeedhaa daaraa kuteemi oromoo wayii lafarratti hambise saba uummanummaan keenya ka baaleetii fi kaarsii kun akkamitti yaadaan jaaba oggoggaa yaa yaadi haa miilaan yaadamoo sammuudhaan yaadan saba oggoggaa sanuu as baatanii miidiyaa irratti hoggaa afaan keessan laastii kanaas bantanutti namni kun maal nuun jaan jettani namni mana hidhaa san keessa Jawaar fuudhee sirraa hidhee afaan kamiin as baatee nuti akka abiyyi du'uun feenuu jettee dubbatta oo sila afaan san keessatti sila jibriil sa keessa darbanii gaaza sitti qicanii sila laayitara sitti dhawani naal abuuk baqqummaa fandaat nabbar anta akka silindaraatitti mata akkasii ani alhamdulillah namni harargee daaraa godhaa ture du'ee jira narra alhamdulillah Abiyyi Ahmed
kana booda diinaan karaan itti walii galuu ni beeka si galee Abiyyi Ahmad diinallee diina nu keessa dhalatee nu keessa guddate okkee akkasitti fudhame garuu odoo waa hunda keenya beekuuti ummata keenya fixaa ture amma amaarri diina amaara kanaa hojii teessee haasa'uu tura jira maaliif diinatti beeteeti waliin teessee waliin haasa'uu idhaa bara kana hoo akkamitti mee wanni ta'uu dandeessan asumaanuu deeggartoonni abbichuudha baga qalbiin isin jabte baga qalbiin isin jabte warreen guyyaa keessaa kaatanii du'a isaatillee hin beekneettan baga isinillee waliimaanuu qalbiin isin jabte warra harka laba jaraatiin Oromoo irratti shira hojjechaa ture isin warreen amma du'a biyyi hin beekneettan harka laba jaraatiin mindaa fudhachaa shira Jawaaruma irratti hojjechaa ture isin warra akka Jawaar mana hidhaatirraa hin baane bakka danfaa mana hidhaatirraa hin baane hayyoottan Oromoodhaa mana hidhaatirraa hin baane irratti hojjechaa ture jechuudha sigade OMN miidiyaan kun fattashamuudha qaba akka gaariitti mabbarbaraan labbat sigala sigade warreen amma asirraa ol bahee nuti lakki kana kaneettan no zaahir walitti himi dhugaan jirtu tana harargee hidhadhu kan Maamadamin ajjeese Abiyyi Ahmadiiti du'ee jira wanni si hafe hin jiru kana booda hidhachuu qofaati hidhattee akka ilmoo dhiiraatitti deemuu qofa saddeeta uffattee harkaan lafa dhiitu odoon ta'in sigade jimaa qamaa shamiza adiira bubuusu odoon ta'in akka dhiira wallaggaa dhiira walloodhaatitti hidhattee dhiira shuruuf koyitee deemuu danda'uu qabda beerran keenyaas shamarran keenya saddeetaa fi kana kan harka tumuu odoon ta'in daansii godhuu odoon ta'in shiishaa aarsoo odoon ta'in akka shamarran wallootii fi wallaggaatitti dhiira teenya tana hidhachiisuu danda'uu qabda kashlabbummaa dhiisa tiiktookii fi balaa qalaatan dhiisa zaahir isinitti himnaan laayivii raayis iyyuu dhiisa nuti Jawaarii miti kan qabsoo nu barsiise eega Jawaar dhufee miti kan Oromoo taane nuti abbootii teenyaatiitu sabboontota haadha teenyaatiitu sabboontota sigala zaahir sitti himneeti wal biraa deemnamu obboleeyyan kiyya kaarsiidha nuti kan Oromoon godhe Jawaarii odoon ta'in gaafa waaqoo guutuudha Oromoo ture hayyummaa isaanirraa dhaalle akkasitti Oromoo ta'uu keessan fitti hima Jawaar guyyaa keessaa hirribarraa ka'ee Jawaar cinaa tokkoon Amaaraa Oromoo isin godhuu hin danda'u okay yoo beekaa jallanneettan jalladha ahla wasaalan kutaa manganuun carqee argillaachuu akkanumatti wal faarsinaa yoo ta'u deemaati wal faarsaa itti jirtan duraanuu silaa hidhachuun feetanii miidiyaa irraa iyyuu beeytanii deemaa wal faarsaa zaahir isinitti himnaati sigale aktivistoonni keessan baalagoonni tokko Abiyyi akka du'u hin feenu jetti warra harka laba jalaatiin hayyoottan hiisisaa jiru jechuudha akka isaan mana hidhaatiin hin baane irratti hojjechaa jiru sigale gaafa abbichuun na jarman dhufes isaanuma warri hiriira bahee abbichuudhaa daansii godhaa ture baga nagaan dhufte goota keenya jechaa ture kan waraqaa hin qabne aboo taa'a waraqaa hin qabdanii taa'a faranjii tanaafaanis hin beeytanii faranjiin tun biitti teessan nagayaatii kara biyya teessani isin jetteeti isin raaftiiti biyyatti isin galchitiiti adabadhaa isaare wal guurtee dhufte gaawonni gugurraattiin ibiibuu waraqaa hin qabne hamadaan bishaan irraa isaanii biyo doonii irraa isaanii biyo kamiilii okkulu kana faadhaa jiidhu Abiyyiin qeebalaaf dhaqe haa hamadaan isaa hin goggogini xayyaara irratti baasanii galchan hono eenyu boojarre ma bamaan no mutaalaqsu warri rabbi qalbii kanneef hafee jira sigare namni diina hin faarsu Amaara Abiyyi Amaara ta'uusaa adda isaa tana laala yookaan mataa isaa kana duyda duuba laala Amaarri mataan isaa kun akkana baxxeedha keessa dhoomaadha akkasi laala Amaara ta'uu isaa Abiyyiin adda isaa kana laala nuti akka harargeedhaatitti nama kana adda baasna yoo dhugaa nutti hima feetan nama Amaara irraa ka dhalate akka
akka harargeetitti isinitti himna beekaa sigalee akka harargeetitti nama tokko amaaramoo oromoodhaa laaluudha qabdan jechuudha matuma isaa kana duuyda duuba laali mataan isaa duuyda duuba akkanatti keessa dhoomnaan amaaraa fudhu san kutiin sigalee fedhu loqota arsiidhaa taayoo mataan isaa kun keessa achi dhawaa ta'e amaara sabboonaa kiyya jeetii fudhu ati anjoar Mamadou yoonni mataan isaa keessa achi dhawaa ta'e ati amaaraan jaadhaan sigalee nuti nama qawwetti amanu feenamti malee akka Jawaar sanitti Gondar dhaqee achitti toobachuudhaaf nama achitti toobatu san hin feenu guyyaa keessaa ol baatanii Jawaar sabboonaan Jawaar kan afaan Oromoodhaan nu barsiise nama joo no hayyuu isa dura qabnaa nuti isa dura Oromoodhaa bara 2014 keessa nuti warra Oromummaa baratee miti jenneeti zaayir isinitti himna isi warra bara 2014 keessa Oromaa jechuudha warra ilmaan mililik warra abbaan keessa mililik jechuudha re sigare qaanfadhaa gogga live irratti ol baatan faranjiin tun afaan Oromoo beetuu jira yaati wanni taa gogga faranjii afaan Oromoo beetuu jira afaan Amaaraa beetuu jira sigare namni waan godhu keessatti wahii eeggata sigare kanaaf nama biraa laala sabboonaadha afaan Oromoo beekeef namni kun Oromoodha sein galbixee yoo koolaaw namni kun ogga inni deemu laala Abiyyi laale hono Amaarallee Amaara asliisan kalakkoo isa qabu san sanu namni Oromoodhaa bar addii isaa tuni akkanatti as baatee teesti bar teesta sigare akkanatti as baatee teessi teestaadha huni sigare abbaan Oromoodhaa yookaan haati Amaaraalleen waa xiqqisho waan hambifatu qaba waa xiqqisho qaba waan Oromummaa san garteemi ati cinaa tokkoon Oromoodhaa cinaa tokkoon Amaaraa wahiidiitu irra jira ammoo ka Oromoodhaa kun guutumaan guututti akkana maaliif hogga erkatuu fi kanaas morma isaa kana jalaan akka jawweedhaaf onqoonis dabartutti amma Abiyyoo akkanatti wanni jee guutumaan guututti mormi isaatis wanni isaa kun guutuun gidaaran maxxante jechuudha jawwichi ofii gaa dhume mataa kana keessa dheetuma ajjuma qochiise jechuudha sigare anama mataan kiyya kuni laaleetiin tulluudhaatiitu jira tulluudhaatiitu jira Abiyyi laaleetiin guututti lumuxxiidha ka isaatillee miti ka birootillee laaleetiin Amaarotuma kanaa laaleetiin lumuxxiidha tulluu tanan qabanii barasi guututti wanni lumuxxiidha mee deemaa ilaala uummata Amaaraa kana mee isinuma laala mee ilmaan Amaaraa kana laala mataa isaanii duuyda duuba isaanii kana numa laala yaa jiran maalakum yaa akhi saboo akkamitti waa isinitti himi sigale kanaaf jara keenya hidhadhaadha isin hin jenna hidhannoodhaan ala wanni isin fiddan hin jiru namichi Jawaariin ajjeesaa jee Ameerikaa keessa naanna'uu ture suni minaalbaat mana hidhaa keessatti ajjeesuudhaaf deema ta'ina hin beekamu arsiin Harargee live irraa iyyuu odoon ta'in hojjedhaa tishartii jijjiiruudhaan kalarra jijjiiruudhaan keelloo wanni godhu no kutaa hisaaba kana bira qabsoo gam tokkotti hin deebisina qabsoo Jawaar irratti hin deebisina sagalee taata hiriira baata Oromoodhaaf waa hojjetta Jawaar jettan hojjetin nuti Oromoo Jawaarii miti Oromummaa nu barsiisi sigale Oromoo miliyoonni meeqa hedduu Jawaaritti hirkattee Jawaar jala deemuun keetu rakkina sammuudhaa qabdanis akka Oromoodhaatitti namni isin waan kan abootaa yogga isin jettanii yoo inni isin dhaga'u dide harkarraa fudhattanii nama tokko bikka isaa buufachuu dandeessuudha qabdan ture Oromoo miliyoonni meeqa gurbaa jarjaraa kanaa hojii akkamitti hallayyaa seenaan gaafina ta'an akka nam tokkootitti ani warri piippiidhaa kuni bookootu gali naan hin jenne maaliif hin qaba doolaarri kumni 60 milli haragalli maastikaadha naa bitamu maaliin bi warra dhugaadha nama maallaqa harkee hin beeneef okay
amma kan akka kaabbutaatii fi akka hangaasaadhaatii fi kun ummata miskiinummaan assalaamu alaykumii malee Kanadaa keessaa biyyatti yookaan Ameerikaa keessaa biyyatti galchite wanni godhe hangaasaan Amaariffaa waan beekuuf taa'ee achitti hafe kaabbutaadhaa hin beeku Ameerikaa keessa yeroo kun waggaa 20 ga'ee jaan amma ምንም ነገር አያውቅም ጆሌ አርቀ ቀበቴቲ ወይ ቢ ከነከና ዋላ ቢታ ጃርቲን ወገር ኪቴ ሶ ግዳ ከነከናው ነመ ከለራ ቢ ከነከናው ቤን አንዳንድ ሲያሰኘው ጦት ማሳሻ ኡፈቴና ነመዴ ማከ ጃፖኒ ከነቴራ ዳዲቲ ሲገሌ ነመ ሸሚዘረቲ ጦት ማሳሻ ኡፈቴቲ ሆኖ አማ ኮን ጃፖኒ ሞከም ኢሳብ ጦት ጃፖኒ ኢሳ ጦት ማሳሻ ያርቲ አያውቅማ ከራው ኡፈቴቲ ማ kalara himbeeku kalari kun kadhalaati kadhiiraati himbeeku sigale amma biyya guddatte biyya akkasiisan keessatti kalara birraa laaltu faadhaa jira kalara amma pinki uffatee deeme ilmi dhiiraa tokko dhiirtii tun dhufteetuma harka sirra kaayattee siin qaceelti jee lamun dhiiratti heerumuu feetu faadhaa jira sigale kaabbuttaa nama guyyaa keessaa waa arge nama guyyaa keessaa sibiila sinsilata guddaa tokko fuudhee asii biyya geesse bara Itoophiyaa barba ummanni Itoophiyaa ummata mawaaxin yaa akhi billah aleek yaa ibn kalb nama guyyaa keessaa waa arge ati higa ummata Itoophiyaa haala jireenyaatti dhugaqqabee deemaa malee amma silaa inni akka harargeedhaatti harargee keessa dhaqeetiin waan kana agarsiisaa jee deema boo harargeen barkiyyaa mataa irra si taphatti bar kan akka keetii kana sii gala higadhamaa harargeen nama akka keetii kana barre pileestooree meeqa keessaa as baastii bar nuti bar namni harargee bara waan gaara san duuba jiraa beenaa bar waan boru tahaa beenaa bar we are so smart fiya nuti oromoon tun hogga isin akkanatti iyyite mee iyyite haa fixattu naannummaanis keessaa haa baatu jennee hoggaa cal jennaa bar beekaati bar hogga isaan qiyaasarraa ba'an kaanetti dubbanna malee ni beeynaa bar odoo beeynuu cal jennaa bar sii gale hanga iyyanaa iyyanii yenneeti cal jenna hoggaa ni beeynaa namman hin beeka akka harargeedhaa maaliif akka iyyanii waan hin jirre bakka isaan iyyanii isin hin beeka dhugaan ammoo hoggaa wanni taate hoggaa manni kuni wallaale kaateeti ittiin ta'e jechuudha boo isinii kuwaa takka illee hin beeytanii juwaar jechaan oolinaati hidhattaa hidhattu obboleessoo nuti nama qawwetti amanu feena akka jaalmaaroo sanitti nama asii maastikaa alanfachaa amaaraa maddaraajaa taallabba jechaa asii goondar dhaqee amaara sii faarsu juwaar sabboonummaa oromoodhaa Tigray ittiin cabsuuf malee Itoophiyaa ittiin cabsuuf miti nama siin jiru kana asii hoolayyiin takka iyyiti iftayti deem hidhadhu hiriirri isin baatan Ameerikatti isaa ta'u biyya hundattuu haa ta'u Juwaariin bahina Oromoo guutuu baha wanni isin godhaa turtan Oromoodhaaf waan hin bahiniif faayidaa dhabdan nam tokkoof hin bahu namni nam tokkoof Oromoon hayyuu meeqa qabdi Oromoon miliyoonni 60 hayyuu hedduudha qabdaati as baasi okay yoo hayyuun isin as baasan waan isin jettaniin isin dide harka jalaa fuudhi khabiraa bikka buusi sigale hayyuun isin as baasan sun waan isin jettan yoo isin irraa fudhate isinis waan inni isin hin jiru yoo irraa fudhatan waan takkarra gahuu dandeessan yommuu akka Jawaar kanatti ana malee tiyya malee teessaniin taatu yoo isin hin jiru ta'e akkuma amma hallayyaa seentan kanatti hallayyaa seentaniiti innilleen hallayyaa seenee isin kanallee fuudhee hallayyaa nagaa jechuudha yaa naakiral ma'ruuf anzaarumaan isinitti hima akka keessan kanatti isin faarsu isin irrallee gattamu alhamdulillah garuu abbichuun du'uu isaatitti akka harargeedhaatitti niin gammada akka harargeedhaatitti jemmasan sii gala akka harargeedhaatitti I'm so glad alhamdulillah baga du'e abbichuun baga du'e baga rabbiin nagarsiise
baga rabbiin kuchiise baga rabbiin dhabamsiise baga rabbiin diina keenya kuchiisee ija alhamdulillah yaa rabbi hanga hafalle wal jala kuchiise wal majala kuchiise yaa rabbi hanga hafalle yaa rabbi waan oromoodhaan taane wal majala kuchiise gufuu oromoodhaan wal jala kuchiise deeggartoota isaaniitti yaa rabbi wal jala kuchiise ummata faana addoo faana sareedha yaa rabbi wal jala kuchiise kuchiise yaa rabbi wal jala sigade tana kuna wanni nuti beenu malee asirra teessee wanni faana addoon abiyyi duudhatti ni gaddaa yetti bar maal gaddita yaa akhi nama keenya fixe masjida meeqa gube ulamaa meeqa fixe nama barpoo namni kun nama oromooti ummanni kun hidhannoo hin qabu ji'eesiif yaanne bar eenyu jimma isin maal beeyta yaa akhi isiniin kun miskiinaa bar yaa akhi waa faarsitanuu waa dhiistanuu wallahi isin bar waa takka tiiti isin bar waa takka keessan jirtanii ijoollee teenya tajimma isin bar diliin qabdanii bar dhugaa rabbi wallahi waa takka isin waan faarsitanii waan dhiistanii hin beetan amaaraa bimata amaaraa ትሆናላችሁ እናንተ dhugaa rabbi maaliif isin yoo duutanillee majannatuma seentan wallahi maaliif annumaatu isinittuu naaru baran beetanu jettan akka ijoollee jimmaatitti waa takka diliin qabdan nuti warri dilii qabu akkasi nageetti nu jiraadha fayyaa nu taha nu dagaagaa nageetti isinin jenna abbo anaka ya meeda badu sorry jilbo lobi maali maqaan akkana maqaan si fakkaatu kun yaa akhi deem maqaa jijjiirradhu yaa bulgu deem edinaa saman kayya sorry jilbo lobi maali yoo ma'anaa qaba maali hiikkaan isaa maali mee maali hiikkaan isaa maali ma'anaan isaa maali gaa sofi jilbo lobi hiikkaa isaa beeta lobi beeta lobi yaa sanu deem maqaa kayya jijjiirra yaa kalb egaa ijoollee teenya fayyaa nuu taha maqaa baafaddan maqaa nagayaa baafaddaa maqaa hiikaa hin qabne maqaa maqatti hin jirre asii minaaman fiqir jetti wanni asii eenyu fiqir jetti amaariinu maqaa akkanaa kanan baafatu maqaa isin baafattan kan አማራ ታተኒ አማራ ይንታኒ ምን ውስጥ እንዳላችሁ አይታወቅም ወረብ ይበርና ነማ አጃይብ ደኒ በር ኤኙ ፍቅር ሐረርጌ ይት ኤኙ ፍቅር ጅማ ይት ኤኙ ፍቅር አርሲ ይት ኤኙ ፍቅር ወለጋ ከጀውና ገሬላ ማንተና ኤኙ ፍቅር አርሲ ወን ጃማንጁር ይጋ ሰቦናሽ ጅማ ሸኝ አብቹዳ خياني ملاتا دامتي بر دي تاشو بالن دي ديغا بقلاوان ملاتا دامتي بر ديغا بقلاوان اسلال شبه شبر بيجارين فيغري deemati jireenya keessan jijjiiradha deema warreen abbichu echaa oltu hidannaa raaseen qayyir hid abbichuun kan mana hidhaa keessattuu sin gargaarini akka mana hidhaa keessatti akka ati tuutu akka sagaraa keessa ciistu akka achi gangalattu akka achi dhukkubsattu kasi godhaa ture maal asii faarsita yaa hid biyya namaa keessa teessee sanuu biyya arabaa keessa teesseeti biyya ummata wanniidhaa keessa teessanii asii wanni taatan ifaan arabaa isin shawadin tergin bilici mana ijaazaadhaa sun isin shawadin sigale kun yoomuu toonaan didismi eega akkasi yeroo gaarii qabaadhaa
Akarar jedhaatitti laalleeti waan takka takka wanni goona deebisaan deebisnu bar maaliif laalleeti tuffanneeti isin dhiisna harargee ta'uu kiyya akkasi beeka harargeen ummata mawaaxina ta'uu keenya akkasitti beeka laalteeti isin tuffatti isin laalleeti isin tuffanne maaliif karma na jalallee jirtan bar waan takka takka jettan laalleetiin isin tuffadhaa bar bakka niqa tokkoon raasu garte harargee ta'uu kiyya akkasi beeka qureeshii dhagaa sanyii qureeshiidhaati bar ilmo bilisaa ta'uu kiyya akkasi beeka harargee ta'uu kiyya akkasi beeka harargee jechuun bara arabaa bara yeroo teenyu akkasitti farrashineeti teenyaa bara በተጨናነቀ ታክሲ ውስጥ እኮ አይደለም እኛ የምንቀመጠው ዘና ፈታ የኔት ከዚህ ተኛ አከሲ ነገቲ ነው ጅራዳ ፈያኑ ታሃ ኑ ደጋጋ በገዱ የጀና ቢቱኒ በገ ኢስንድሌን ደብደኒ በገ ቀልቢ ሲንጨብጤ ወልቲ ዴብና ወልቲ ዴብናቲ የሮ ጋሪ ቀባዳ አካረር ጌዳቲቲን ዱበደ ያራንተና ifirraa baaseetiin jira abbichuun kutuu isaatitti hedduudhaan gammada ooqashtii bagana gaan dhuftee siinjaa ejji ummataa kun narraa sin harkini akkasi abbichuun kutee jiraati jalamura khalaas jalamura an gammadeetiin jira namni Maamad Amiin huchiisee kutuudha qaba harargeen toomaasitti arraamdii barboo itti barbo namni keenya yaa akhi ummata dilii hin qabne bar ummanni keenya harargeedha jennaan khalaas jennaan harargeen wallahi si biyya jiru miti si biyya peet jiraatu mukni khaysan hiddisa gogoga kab mukni khaysan sigale khalaas harargee dabtani fitin tuttukina fitin arsin harargeen ummata nagayaati nama hin tuytu isinii kuni ummata ifin beene ta'uu keessanii isini beena ummata akka oromoodhaatitti iyyaanne akka oromoodhaatitti hin dubbanne ta'uu keessanii isini beena akkamitti akka isin deemtanii isini beena talaalarraa isin beena abbichu faarsitamoo jawaar faarsitamoo oromoodhaaf dubbattamoo waan isin taatan isin beena beekaati xiqqisho ibbaraadha mee yoommoo ummanni kun waan nama tokko faarsuu dhiisanii akka oromoo tanaaf waa sagalee tahanii jennee isin laalaa jirraa bara sire beekaati isin dhiisne nuti akka harargeedhaatti waa hedduu garraa bara fageessine ummata yaadu kun sire fageessineeti yaanna fageessineeti garra so akka harargeetitti anumaatitu jarjaraadha dhufeeti waa namaan ja'a garuu gaa namni keenya waa dafee namaan hin ja'u sire nuti harargeen namni kun amaaraa oromoodhaan ni beena akka harargeedhaatitti abiyyi amaara ta'uu isaa matuma isaa kana duuba laalleeti mataan isaa koyyoo guututti baxxee ta'e amaara ta'uu isaa akkasii beene jechuudha amaara yoo xiqqishoo tullu takkaasii as ta'an as baatee teessoo kaja jiraatu ta'e namni kun oromoo leena biyyaatti tullu as duubaa qabdu sun oromoodha ammoo ta guutumaan guututti baxxeedhaa suni amaara akkasitti fudhadha nageetti nu jiraadha hamtuun isin harkini yeroo gaarii nu qabaadha shamarran keenya ka harargeedha akka shamarran wallootii fi wallaggaatitti hojjedha dhiira teenya tana hidhachisiisa wanni isin gootan tana wannummaa guddoon isin gootan tana guddoo wanni isin gootan shamarran keenya ka harargeedha hirriibarraa ka'e sigale hidhachiisi dhiira teenya tana hidhachiisuu danda'uudha qabda shamarran keenya ka arsiidha dhiira teenya tana hidhachiisa isinis hidhachiisa sigale kana godha ammoo Facebook irra teessanii keelloo jijjiiraa kalarra jijjiiraa suuraa jawaaras godha no dubbii isanii hubbeessan bira jijjiiramuu qabdi dubbiin humnatti deebi'a nageetti jiraadha yeroonis geessee jirti biddeena deemnee barbaaddanna yeroon hojiidhaa geessee jirtiiti nageetti nu jiraadha deemnee taamaalanna meeyi
نعم، مع السلامة.